Oduujo agarsiisni qonnaa fi saayinsiin godambaa saayinsiitti baatii tokkoof daawwatamaa ture namoonni 88 ol daawwachuu ministeerri qonnaa beeksise. Waldhabdeen Ameerikaa fi Chaayinaa gidduutti uumame addunyaaf balaa guddaa ta'uu ministeerri ittisaa Chaayinaa Li Shaangifuu himan. Akka moltaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma galgala keessaa sa'aatii tokko ta'eera. ETV Afaan Oromoorraa odeeffannoowwan dilbata galgalaa isinitti himna. Odeeffannoowwan sa'aatii kanaa waliin Antaamina Girmaatii agarmaatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Koreen walootikaa fi nageenyaa fi raayyaan ittisaa qaamolee nageenyaa naannoo Amaaraa waliin ta'uun tarkaanfii qindaawaa garee finxaalessaa Iskindir Naggaan hoogganamu irratti fudhate hidhattoota 200 ol dhabamsiisuu beeksiseera. Korichi naannichatti nageenyi waaraan hanga bu'utti uummanni naannichaa deeggarsa taasisuu akka qabuus waamicha dhiyeesseera. Ababaayyoo Kafan. Sillaasee Gojjambaa Aanaa Dabra Eliyaas dargamuu deeffachuun mootummaa qabsoo waraanaan fonqolchuuf garee kaayeffate garee Iskindir Naggaa irratti tarkaanfii fudhateen da'oon garicha cabuu fi hidhattoonni garichaa 200 dhabamsiifamuu koreen waloottikaaf nageenya beeksiseera. Garichaa qindeessaa kan ture Iskindir Naggaa dabalatee hidhattoota muraasa deefa filatanis to'annoo jala oolchuuf hordoffiin qindaa'an raayyaa ittisaa biyyaa fi qaamolee nageenya naannoo Amaaraan taasifamaa jiraachuus koreen waloottikaaf nageenya ibseera. Koreen waloottikaaf nageenya ibsa miidiyaaleef kenneen Iskindir Naggaa paartii Baaldaraas jedhamu hundeessuun socho'aa turuu fi yaada manjifataa isa mo'achiisuu dhabuu hordofee yeroo garaagaraatti magaalaa Finfinneettis jeequmsaaf hokkora uumuuf hojjechaa turuus yaadachiiseera. Hokkorri magaalaa Finfinneetti uumuuf yaalaa ture irra deddeebiin jalaa fashaluu hordofees humnaan mootummaa fonqolchuuf garee fincilaa adda uummattummaa Amaaraa jedhamu hundeessuun nama Shimallis Simaachoo, Sawmahoon, Warrootaa fi Manbaree Kaasa jedhamanii waliin akkasumas finxaalistoota naannichaa muraasaa waliin karaa lafa jalaa hidhattoota gurmeessaa qajeelchas kennaa tureera. Adda hundaa'e kana alarraa Shaalaqaa Daawit Walda Goorgis biyya keessaa ammoo Iskindir Naggaa jarreen lamaan waliin ta'uun adda qindeessanii kanaan naannichaaf ummata naannichaa waraana keessa tursuu filataniiru jedheera. Korichi Iskindir Naggaa shira mootummaa humnaaf fonqolchuu kana waggaa 2 dura Gojjam dhiyaa gammoojjii Buree fi Abbaay Baraat akkasumas amantaa da'oo godhachuuf finxaalistoota biroo waliin dursee Gojjam Bahaa Gadaamii Sillaasee Aanaa Dabra Eliyaas dargamuu da'oo godhachuuf da'oo waraanaa qochiisaa turuus yaadachiiseera. Shira isaanii kanaaf gadaamicha bulchaa kan turan Abbaa Eelsaa nama jedhamus fayyadamuu akka danda'anis eereera. Korichi ibsa kenne kanaan Abbaa Eelsaanis barsiifata amantaa of cinaatti dhiisuun gadaamicha keessatti da'oon waraanaa qotamu taasisuu bira darbanii molokseewwan biroo waliin garee finxaalessaa muraasa kanneen waliin qixa meeshaa waraanaa hidhachuun qabsoo eegalaniirus jedheera. Korichi gareen finxaalessaa mootummaa humna waraanaan fonqolchuu filate kun tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan naannichatti fudhatamaa jiru danquuf sochii uummata naannichaa nageenya dhoowwu raawwataa jiraachuu seereera. Aanolee ollaa naannoo Amaaraaf godinoota Wallaggaa jidduutti argamanittis walitti bu'iinsa uumuuf hojjechaa jiraachuus yaadachiiseera. Qabsoo karaa nagaatti akka deebi'aniif waamichi garichaaf yeroo garaagaraatti taasifames milkaa'uu akka hin danda'in kan eere korichi inumaayyuu garichi gadaamicha da'oo godhachuun hooggansaaf poolisii dabalatee qaamolee nageenyaa akkasumas hawaasa irratti tarkaanfii haleellaa fudhachuu eegaleeras jedheera. Gocha badii raawwachaa ture kana hordofee tarkaanfii qindaa'aa raayyaan ittisa biyyaaf qaamoleen nageenyaa naannoo Amaaraa waloon irratti fudhataniin miseensonni garichaa 200 olii dhaawama taasifamuu kan hime korichi ololli gama miidiyaa hawaasaan akka mootummaan gadaamii fi hordoftoota amantichaa irratti tarkaanfii fudhatee fakkeessee odeessu fudhatama kan hin qabnedhas jedheera. Tarkaanfii qindaa'aa raayyaan ittisa biyyaa qaamolee nageenya naannoo Amaaraa waliin fudhatanii kanaaf tumsa uummatni naannichaa taasiseefis kan galateeffate koree waloottikaaf nageenyaa uummatni naannichaa deeggarsa taasisaa jiru kan hanga naannichatti nageenyi waaraa mirkanaa'utti akka itti fufuuf waamichas taasiseeraaf. Agarsiisa qonnaa fi saayinsii godambaa saayinsiitti baatii tokkoof daawwatamaa ture namoonni 88 ol daawwachuu ministeerri qonnaa beeksise. Xumuramuu agarsiisichaa ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee ibsa miidiyaaleef kennaniin ifoomsaniiru. Kaayyoon ijoon agarsiisichaa sadarkaa teeknooloojiin qonnaa Itoophiyaa irra ga'e akkasumas milkaa'inoota damee qonnaan galmaa'an agarsiisuu fi hanqinoota jiran sirreessuu akka ta'es ibsa kanaan beeksisaniiru. Agarsiisichi kaayyoo isaa kan milkeesse akka tures ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee himaniiru. Namoonni 88 ol agarsiisicha akka daawwatanii fi milkaa'inii fi muuxannoo guddaan kan irraa fudhatame ta'us ibsaniiru. Kaayyoon inni jalqabaa qonnaan keenya eessaa ka'ee eessa ga'eeti jira. Qonni keenyas immoo teeknooloojii fi saayinsii akkamitti itti fayyadamaa jira kan jedhu irratti uummanni akka hubannaa argatuuf inni qonnaan bulaa horsiisee bulaan hojii hojjechaa jiru hojicha keessa jiraannichi immoo carraa kana hin arganne immoo arguudhaaf
carraan isaa xiqqaadha waan ta'eef hubannoo kana uumuuf ture. Muummichi ministeera keenyaas guyyaa jalqabaa irratti waamicha guddaadha kan isaan dhiyeessanii. Haaluma kanaan ji'a tokko kana keessatti namni 88,000 agarsiisa kana daawwatee jira. Dhiira 45,000tti tilmaamamuuf dubartii 43,000 saalaanis yoo ilaalle waan olitti dhiyaatudha. Baay'ee gama hundaanuu fedhii wal fakkaatuutti ture jennee fudhachuu dandeenya. Kuni giddugaleessaa yoo fudhannee guyyaa tokkotti namni 3,000 ol agarsiisa kana ilaalaa ture jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf akkaataadhuma muummichi ministeera keenyaa jalqabsiisaniif waamicha godhaniin agarsiisni kun hawwataa ta'ee fedhii guddaadhaan gaaf tokko ndoom gaaf hooggantoonni olaanoo seenan waan xiqqoo limiit godhaa turreef malee kana caalaa lakkoofsisaa deemuu akka danda'u hubachuu dandeenyeerra. Karaa kanaan milkaa'aa ture jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Miidiyaa dabalatee dhaabbilee milkaa'ina agarsiisichaa keessatti qooda baatanis Dr. Girmaan galateeffataniiru. Namoonni qaamaan dhufanii agarsiisa kana daawwatan 88,000 haa ta'aniyyuudha malee qaamoleen miidiyaa amman beekutti egzibishiniin isaan akkasitti babal'oomsan jiraachuu isaanan shakka. Uwwisa miidiyaa guddaadha kan argate wanti kuni. Uwwisa miidiyaa jechuun taateewwan muraasa guguddoo duwwaa dabarsuutu hin taane wantoota agarsiisa kanarratti dhiyaatan qophii ijoolleetiifis karaa ta'uu danda'uun, qophii bashannanaatiif karaa ta'uu danda'uun, formaatiiwwan sagantaa qaban hundarratti miidiyaawwan keenya babal'oomsaniiti kan jiran. Inni kun uummanni keenya qaamaan dhufee egzibishinii kana daawwachuudhaaf carraan argannellee mana isaa taa'ee waan kan akka inni arguu danda'uuf ilaaluu danda'u carraa guddaa uumaniiru miidiyaan isinis uumtaniitu waan ta'eef galata guddaadha kan qabdan jechuudha. Dhugaatii warri agarsiisa kana daawwatan yaadaa fi koomentii isaanis kennaniiti kan jirani. Baay'een isaanii kan isaan kaasan qonni keenya sadarkaa kanarra ga'uusaa hubannoo akkasii akka qabaachaan turre baay'ee kan ajaa'ibsitan ta'uusaa kaasanii wanti kun itti fufiinsa qabaachuu qaba. Qonna diijitaalaa hojiirra oolchuun dinagdee diijitaalaa mirkaneessuun galma agarsiichaa ta'uurani. Agarsiisichaan cinatti mariin paanaalii hayyoota idil addunyaa hirmaachisee gaggeeffamuus yaadachiisaniiru. Dhimmoota guguddoo afur irratti mariin paanaalii gaggeeffameera. Inni jalqaba milkaa'ina misooma qamadii irratti arganne akkam goonee oomishtoota biroo irratti ceesisuu dandeenya dabaluu dandeenya kan jedhudha. Inni lammaffaa sagantaa maaddii madaalawaa hojiirra oolchuudhaan wabii nyaataa duwwaatu hin taane wabii nyaata madaalawaa nutrition security kan jennu biyya kana keessatti in dhugoomsinaa kan jedhu irratti kan xiyyeeffate ture. Inni sadeeffaan ashaaraa magariisaa keenya misooma itti fufiinsa qabuuf kan jedhu irratti kan xiyyeeffate. Arfaffaan qonna dijitaalaa hojiirra oolchuudhaan dinagdee dijitaalawaa hundeessina kan jedhu irratti kan hundaa'edha jechuudha. Paanaliiwwan afur kun dhugaa dubbachuudhaaf paanaliiwwan biraa irrattis kana dura hirmaadheen beeka. Qophiirraa jalqabee namoonni asirratti hirmaatan sadarkaa idil addunyaatti muuxannoo guddaa warra qabanii fi ogeeyyiiwwan fudhatama guddaa qaban jalqaba irratti haasaa gochuudhaan dabalatee akka paanalistiittis immoo yaada isaanii qooduudhaan dabalatee paanaalii baay'ee guguddaatii fi sadarkaa idil addunyaatti qaama hundaa hirmaachisee ture kan geggeessine. Inni kunis milkaa'inaan kan xumurameef galteewwan guddaa hojii keenyatti aanuufis kan irraa arganne jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Ministeerri dhimma alaa Biraazil Mauro Vieira daawwannaa hojiif boruu Finfinnee akka galan himame. Ministericha wajjin jilli hoogganaa olaanaa mootummaa Biraazil gara Itoophiyaa akka dhufanis ibsameera. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Biraazil Jaandir Fereera ministeera dhimma alaa Afrikaa fi giddu gala baha ambaasaadar Kaarlos Daawurtem garee jilichaa waliin gara Finfinnee akka dhufanis beeksisaniiru. Ministeerri dhimma alaa Biraazil Mauro Vieira daawwannaa kanaan ministeera muummee Abiy Ahmed dabalatee hooggantoota olaanoo mootummaa Itoophiyaa wajjin mari'atus jedhameera.
daawwannaa isaaniin Biraazil tumsa Itoophiyaa fi Afrikaa waliin qabdu cimsuuf dhimmoota dandeessisan irratti akka mari'atanis ni eegama. Galmi aadaa saba qabeenaa waldaa misooma qabeenaa fi hirmaannaa qaamolee garaagaraatiin magaalaa Walqixxeetti ijaaramee eebbifame. Galmichi aadaa, duudhaa fi eenyummaa sabichaa kunuunsuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhameera. Dabalata qabna. Giddugalli aadaa uummanni qabeenaa aadaa, hambaalee fi seenaa isaa ittiin dagaagfatuu fi uummatatti ittiin beeksifatu eebbifameera. Afyaa'iin mana marii kibba Itoophiyaa Faaxee Seermeelloo giddugalli aadaa uummata qabeenaa uummatichi kan ittiin of ibsuu fi mirga heerri isaaf kenne akka fayyadamuuf kan isa dandeessisu ta'uu himaniiru. ቀቤና ብሔረሰብ ህገ መንግስትና የፌዴራል ስርዓቱ ካጎናጸፋቸው መብቶች ተጠቃሚ በመሆን sabni qabeenaa mirga heerrii fi sirni federaalizimii gonfachiisee irraa fayyadamaa ta'uuf ofiin of bulchuuf aadaa, afaanii fi seenaa isaa eeggatee guddisuuf walqabatee hojiiwwan adda addaa hojjechaa jira. Kanaaf agarsiiftuu kan ta'an keessaa giddugalli aadaa har'a eebbifame kun isa tokkodha. Karaa waldaa misooma keessaniitiin hirmaachisaa hojii fakkeenyummaa qabu waan hojjettaniif kabajaa fi dinqisiifannaa ummatichaaf qabu ibsuun barbaada. Qaamolee milkaa'ina hojii kanaatiif hirmaattan hunda galateeffachaa baga guyyaa seena qabeessa kana geessan baga gammaddan. Giddugalli aadaa kun uummanni qabeenaa aadaa, seenaa fi hambaalee isaa dhalootaa dhalootatti akka dabarfatuuf kan gargaaru ta'uu bulchaan aanaa qabeenaa Zeenuu Shaaggudii ibsaniiru. ባህሉን ቅርሱን ለትውልድ የሚያስተላልፍበት ትልቅ ባህል ማዕከል ነው የተመረቀው። giddugala aadaa guddaa ummatichi aadaa isaa, hambaa isaa dhalootaa dhalootatti ittiin dabarfatuudha kan eebbifame. Ilaalcha hin danda'amu jedhu cabsuudhaan ilaalcha ni danda'amaa kan lafa qabsiisedha. Kanaafis namoonni nu gargaaran hedduudha. Dhalattoonni aanichaa, sabni qabeenaa kan biyya keessaa fi alaa hundi hirmaataniiru. Bulchiinsi godinaa magaalaan Walqixxee, obboloonni keenya deeggartoota misoomaa ta'an hundi hirmaataniiru. Guyyaan har'aa uummata qabeenaaf guyyaa seena qabeessa guddaadha. ለቀቤና ብሔረሰብ ትልቅ ታሪካዊ ቀን ነው። Giddugalli aadaa uummata qabeenaa sirna murtii aadaa uummatichaa dagaagsuu dabalate aadaa uummatichaa isaan biroo beeksisuu haala danda'uun kan ijaarame ta'uu hoogganaan boordii giddugala aadaa qabeenaa Mawaas Birruu himaniiru. ቀቤና ባህል ማዕከል ግንባታ በዋናነት የመራው የቀቤና ልማት ማህበር በባለቤትነት ነው። Ijaarsa giddugala aadaa qabeenaa adda durummaan kan hooggane waldaa misooma uummata qabeenaati. Aanaan qabeenaa fi caasaaleen mootummaatis deeggarsa taasisaniiru. Sirna murtii aadaa dagaagsuuf yaadamee biiroolee fi wantoota barbaachisoo ta'an kan biroo guuttatee kan ijaaramedha. Biiroo waldaa misooma uummata qabeenaas of keessatti hammateera. Sagantaa eebba giddugalichaa irratti itti gaafatamtoonni hojii mootummaa federaalaa naannoo godinaa fi aanaalee argamaniiru. Sababa balaawwan uumamaa fi namtolcheen miidhaa buqqaatota biyya keessaa irra gahuu hir'isuuf kan dandeessisu labsiin gargaarsaa fi eegumsaa qophaa'e. Waltajjiin marii labsii eegumsaa fi gargaarsa buqqaatota biyya keessaaf taasifamu irratti xiyyeeffate magaalaa Adaamaatti taa'ameera. Deetaan ministeera nageenyaa Dr. Siyyoom Masfin waggoottan darbanitti balaawwan uumamaa fi namtolcheen haadholii fi daa'imman dabalate lammiileen hedduu buqqa'uu himaniiru. Labsichis balaawwan sababa uumamaa fi namtolchee buqqa'insa uumameen dhiibbaa lammiilee irra ga'u hir'isuuf karaa seera qabeessa ta'een hoogganuuf gargaara jedhaniiru. Labsichi ragga'ee gara hojiitti yeroo seenu lammiilee buqqaatota biyya keessaaf eegumsi mirga namoomaa fi gargaarsi biroo akka taasifamuuf kan dandeessu ta'uu himaniiru. Saaxilamummaa hongee hir'isuu fi qabeenya naannoo horsiiseen bulaa misoomsuun hojiilee damdamannaa cimsuun murteessaadha jedhameera. Dhaabbileen barnootaa olaanoos hojiilee qorannootiin hawaasa horsiiseen bulaa deeggaruu qabu jedhameera. Korri dhimmicha irratti xiyyeeffatee qopheessummaa yuunivarsiitii Bulee Horaatiin gaggeeffameera. Awwal Hussein dabalata qaba. Dhaabbilee barnoota olaanoo misooma hawaasa horsiiseen bulaa irratti xiyyeeffachuun hojjetan keessaa inni tokko yuunivarsiitii Bulee Horaati. Yuunivarsiitichi kora qorannoo idil addunyaa marsaa sadaffaa horsiiseen bultummaa fi dandamannaa jijjiirama qilleensaa irratti qopheessuun qorattootaa fi qooda fudhattoota wajjin mari'ateera. Yuunivarsiitii hawaasaatti qorataan soorata beeladaa fi sirna nyaataa addunyaa toleeraa qorannoo dhiyeessaniin hongee yeroo gabaabaa keessatti irra deddeebiin uumamaa jiruun hawaasni horsiiseen bulaa miidhamaa jiraachuu eeraniiru. Qabeenya beelada biyyattii fi soorata isaaniif xiyyeeffannoo malu imaammata
mootummaan deeggaramee kennamuu dhabuusaan oomishtummaan damee beelada biyyattii gadaanaa ta'uu himaniiru. Itoophiyaan qabeenya beeladaatiin addunyaarraa Afrikaarraa tokkoffaa addunyaarraa immoo 8ffaa ወይ 10ffaa jennee kana dhaadanna. Kuni lakkoofsa garuu karaa soorata aannanii foonii lukkuu buuphaa yoo laalte addunyaarraa hunda caalaa gadaanaarra jirra. Maaliif oomishtummaan keenya baay'isee xiqqaadha. Kuni maal ta'uu danda'e yoo jennu immoo beelanni keenya nyaata gahaa hin argatani. Hojii misooma qonnaaf lafti bal'aan qotamaa jiraachuu seeruun misoomni qonnaa fi beeladaa wal simuu qaba jedhan. Bakka tokko tokkotti midhaan qotuurra nyaata beeladaa oomishuutu irra bu'aa qaba. Fakkeenyaaf naannoo horsiisee bulaa akkasumas immoo naannoo magaalaa gurguddaa yoo laalte lafa horsiisni loon aannanii itti gaggeeffamu yoo ilaalte boqqolloo, qamadii, garbuu, xaafii oomishuurra nyaata beeladaa otoo oomishte galiin ati aannaniif loon aannaniirraa argattu kan qonnaa sanarraa argattu ni caala. Garuu nuti amma akkuma aadaa ta'ee dursaan kenninu qonnaaf malee beeladaaf nyaata beeladaaf dursaan kenninu. Kuni jijjiiramuu qaba. Ejjennoon kun yoo jijjiiramne rakkina kana jalaa ba'uu hin dandeenye. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Fiqaaduu Waldamaariyaam rakkoo saaxilamummaa hongee irra deddeebiin hawaasa horsiiseen bulaa hubaa jiru waaraan furuuf qorannoowwan gaggeeffamaa turuu yaadachiisaniiru. Qorannoowwan qorataman hojii qabatamaatti hiikuuf hojjetamaa jiraachuu simaniiru. Qorannoowwan kanaan dura turan ka harka kee ofirraa qabnu haa biyya keessa iskoolaaroonni adda addaa biyya keessaan hojjetanii ka harkaa qaban yoo danda'ame immoo haa biyya alaal ekspiriyaansii biyya alaal walitti finnee rakkoo tana keessa uummata kana baasuuf maal hojjechuu qabna maaltu ta'uu qaba waan jedha sadarkaa konferaansiitti qopheessinee iskoolaarota kana hunda walitti finnee mariisinnee yaadi bocamee faalli haga danda'ame kaa'amee amma sadarkaa qorannoo almost qorannoo qorataa callaa taa'uulle gaarii miti. Bu'aa qorannoo kana immoo gara duraatti lafaan ga'uuf furmaata gochuuf akka karooraatti kan asiin booda itti xiyyeeffannee deemna jechuudha. Qorannoowwan dandamannaa hongee dhaabbilee garaagaraan qorataman galtee imaammata misooma hawaasa horsiiseen bulaa gochuuf hojjetamaa jiraachuu kan himan ammoo gorsaa ministeera jallisii fi naannawa gammoojjii Salamoon Waaggaariiti. Misooma hawaasa horsiiseen bulaa keessatti qabeenyota naannaa horsiiseen bulaaf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Uummanni misooma itti fufiinsa qabu akka argatu istiraateejii nu kenne keessaa tokko resource mapping jedhama. Risoorsii uummanni qabu dandeettii uummataa jechuudha. Maappi tolchinee uummanni kam horsiisee bulaan bakka kam jiru risoorsii akkamii qaba albuuda ka jette sila jira ixaanni jira waan hedduu jira risoorsii hedduu qaba waan sana beekumsa irratti arganne achirratti investii gochuudhaaf gara fuulduraatti pirojektoota hedduu achirratti dizaayin tolchuudhaaf qophiitti jirra jechuudha. Amma dhiyeenyatti immoo National Lowland and Pastoral Program kan jedhu World Bank waliin taane kana qopheessuudhaaf adeemna waan ta'eef ani abdii guddaan qaba gara dhiyeenya kanatti uummata horsiisee bulaadhaa fi bakka gammoojjii kanaa fi pirojektiin itti fufiinsa qabu uumamuu danda'a. Kora qorannoo idil addunyaa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti marsaa sadaffaaf qophaa'e irratti qorattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa barreeffamoota qorannoo isaanii dhiyeessaniiru. Ganna dhufuu biqiltuu bunaa biiliyoona 1 fi miiliyoona 500 ol dhaabuuf qophiin taasifamuun ibsame. Dhaabbii kanaafis biqiltuun bunaa biiliyoona 1.6tti dhiyaatu dhaabbiif qophaa'uu abbaan taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa beeksise. Abbaa taayitichaatti hojii raawwachiisan misooma bunaa shaayii fi mi'eessituu obbo Fiqaaduu Dafarras galii bunarraa argamu caalmattee guddisuuf waqtii ganna dhufuu jiru biqiltuu bunaa hedduminaan dhaabuu akka barbaachisu himaniiru. Kanaafis godinaalee fi aanaalee buna oomishan hundatti hojiin biqiltuu bunaa dhaabuu akka gaggeeffamu ibsaniiru. Hanga ammaattis boolli biiliyoona 1tti siqu qophaa'eeruun dhaabbii biqiltuu bunaa kanarratti qonnaan bultoonni miiliyoona 5 fi 800 ta'an ni hirmaatu jedhaniiru.
Buna kanaan dura dhaabbatee dulloomee buqqisuun haaraan bakka buusuuf lafa hektaara 55,000 ol irratti biqiltuun bunaa miiliyoona 200 siquu dhaabaman keessa kanneen hin buqqaane bakka buusuuf biqiltuu miiliyoona 200 fi miiliyoona 5 dhaabuuf karoorfamuus himaniiru. Biqiltuun bunaa haaraan lafa hektaara 200,000 fi 66,000 irratti kan dhaabamu ta'us eeraniiru. Yuunivarsiitiin Salaalee qonnaan bultoota deeggarsa teekinooloojii fi ogummaa dhiyeessuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Aanaa Wucaaletti ooruun qonnaan bultoota deeggarsa yuunivarsiitichaan misoomaan daawwatamaniiru. Dabalata qabna. Yuunivarsiitiin Salaalee hojii hubannoo uumuutii fi deeggarsa garaagaraa taasisuun oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuuf hojjetaa kan jiru ta'uun himameera. Aanaa Wucaaletti qamadiin jal'isii lafa hektaara 150 ol irratti misoome kan daawwatame yoo ta'u, muuxannoo baroota darbanii ka'umsa taasifachuun bara kana qamadiin bonee bal'inaan oomishamaa kan jiru ta'uu pirezidaantiin Yuunivarsiitii Salaalee Dr. Ganaanaa Guufee ibsaniiru. Goggaan nuyi barachaa deemna. Qotee bulaa keenyas barachaa deemna. Bara duraa rakkoota guddaa lama ture gaafa hojiitti gallu waan qunname. Rakkoon inni guddaan qotee bulaan isteeshinii kan nurraa fudhachuudha. Rakkoon inni ture. Qotee bulaa manaa baasnaa, hin barsiisnaa, qamadiin hin taamoon ta'uu kan jedhu chaalenjii ture. Inni lammaffaa chaalenjiin tiraaktarri akka godinaatti jiru olmost hin jiru amma jedhamu ture. Yaa ta'u malee rakkoota kana keessa dabarree haala gaariidhaan oomishni gaariin irraa argamee ture. Milkaa'uu keenya maaliin barree bara deebii 2014 warri bara duraa wajjin turre wanna bara duraa barachaa ture san haaluma itti fufan. Bara baranaa kana garuu nuyi humna keenya dabalannee aanaa 4 irra geenye hektaara 500 haaluma irraatiin aanaa tokko irratti isin daawwattan kanaan oomisha kana fakkaatu kan oomishneerra. Aanaalee garaagaraa 4 keessatti qamadiin bonee lafa hektaara 500 ol irratti misoomaa kan jiru ta'u pirezidaantii itti aanaan qorannoo fi qo'annoo tajaajila hawaasaa Dr. Sheetu Wandimuu himaniiru. Wacaaletti hektaara 150 ol yan ta'u qamadii akkanatti taa'ee jira. Aanaa 4 irratti ka oomishaa jirra. Tokkichi as Wacaaleedha. Inni lammaffaa abbichuudha. Abbichuutti immoo kana lama hin ta'a. Lafa guddaadha, lafa bal'aadha. Achittis qamadiin sirriitti ta'ee jira. Inni lammaffaa qimbibiiti jechuun gara shanoo achittis qamadii lafa guddaa oomishaa jirra. Inni ambiraa Jiddaa aanaa Jiddaa keessattis hektaara 150 waliigalatti hektaara 500 ol qamadii jallisiidhaan akka oomishamu goonee to'i gargaarsa gochaa jirra. Hawaasnis immoo kanaan itti fayyadamaa jiranii faarumaan gammadanii jiru. Hawaasni maatiin qotee bulaan waggaa qamadii kana arguu faarumaan gammadaa jira. Warri guguddaallee warri as dhufanii waggaa laalanu ajaa'ibitti ta'anna qamadii ajaa'ibaatitu asitti oomishamaa jira jechaadha. Deeggarsa yuunivarsiitichi isaaniif taasiseen oomishaa fi oomishtummaa isaanii fooyyeffachaa kan jiran ta'uu qonnaan bultoonni naannichaa dubbataniiru. Barreen gaddaa hamma kan hin taane baran ammoo harka lama haa qabu gara kumtaala 100 irratti qabne baran. Qamadii sanyii kana qonna Yuunivarsiitii Salaaleetti nu gargaaree jechuudha. Kanaaf sirriitti isaan illee nan galateeffadha waaqa wajjiniin jedha. Noofolcha faatee waadni si dhagay dibbi si dhagay dibaayyuun si dhagay dhagayi si nagay gadabi si galchi gama mirgaa si qabi doloodhoo yaas yaa Oromoo gabbisi jinfuu tuuli dula Oromoo gabbisi. Chaanaaliin TV'n afaan Oromoo qabsoo uummata Oromootiin argamee jira. Baga gammaddanii itti gammadaa laalaa daawwadha. Kan daawwachaa jirtan ETV afaan Oromootii kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo odeeffannoo maddeen alaa isinitti himna. Wixineen walii galtee sadarkaa addunyaatti faalama oomishaalee pilaastikaan uumamuu hir'isuu danda'u qophaa'uun himame. Wixinichi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa eegumsa naannoon kan qophaa'e yommuu ta'u Faransaay Paarisitti mariif dhiyaateera. Marii kana irrattis biyyoonni 175 hirmaataniiru.
marii kanaan waliigalteen seera oomisha pilaastikaa daangessuu akka jiraatu yaataniiru. Biyyoonni hedduunis faalama gama oomishaalee pilaastikaan galaanota, garbawwan, haroowwanii fi lageen irra gahaa jiran hir'isuuf wixineen waliigaltee qophaa'e faayidaa olaanaa akka qabu ibsaniiru. Haa ta'u malee waliigaltee oomisha pilaastikaa daangessuu kana biyyoonni oomisha pilaastikaan beekaman mormaniiru. Keessumattuu Chaayinaa, Indiyaa fi Saawud Arabiyaan wixinee qophaa'e kana adda durummaan mormuun isaanii himameera. Haala ammaa jiru kanaan itti fufnaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2050tti haroowwanii fi galaanota keessatti baay'inni pilaastikaa baay'ina qurxummiiwwanii caaluu akka danda'u waltajjicha irratti ibsameera. Yeroo ammaas waggaan faalama oomishaalee pilaastikaan uumamuun simbirroowwan miiliyoona 1 olii fi lubbuu qabeeyyiin bishaan keessaa 100,000 ol du'aa jiraachuu gabaasa sagantaa eegumsa naannoo addunyaa dhiyeesseen ibsameera. Wixineen faalama oomishaalee pilaastikaan uumamu hir'isuu kaayyeffate kun guyyoota 5 booda murtoof ni dhiyaata jedhameera. Irra deebiin pirezidaantii Turkiyyee ta'uun kan filataman Rasiib Xayyib Erdogaan sirna kakuu raawwachuun muudaman. Sirna kakuu masaraa biyyattii magaalaa Ankaraatti argamu kan Kayaa jedhamu keessatti gaggeeffame kana irratti hooggantoonni biyyoota adda addaas argamaniiru. Pirezidaantii Erdogaan sirna kakuu erga raawwatan booda irra deebiin uummata biyyattii hoogganuuf carraa argachuu isaanitti gammaduu ibsaniiru. Waggoota 5 dhufan keessaa gama hundaanuu Turkiyyee biyya caalatti cimtuu fi dhagaamummaa olaanaa qabdu gochuuf kan hojjetan ta'uu ibsaniiru. Egereen biyyattiis abdii fi carraawwan misoomaa kan guutame ta'uu eeraniiru. Pirezidaantichi miseensota kaabinee isaaniis ifoomsaniiru. Miseensota kaabinee hundeessan 18 keessaa 16 haaraan bakka buusaniiru. Ministiroota duraanii keessaa kan hooggansa isaaniin itti fufan ministira aadaa fi ministira fayyaa qofa ta'uunis ibsameera. Ministira dhimma alaa ta'uun waggoota hedduuf biyyattii kan tajaajilan Mevet Kavusogluus ministira dhimma alaa haaraan bakka buufamaniiru. Dhaabbata nageenyaa fi tika biyyattii hoogganaa kan turan Hakaan Fiidaa ammoo ministira dhimma alaa ta'uun muudamaniiru. Gabaasichi kan Aljeziiraati. Waldhabdeen Ameerikaa fi Chaayinaa gidduutti uumamee addunyaaf balaa guddaa ta'uu ministirri ittisaa Chaayinaa Li Shaangifuu himan. Ministirichi yaa'ii nageenyaa Eeshiyaa Singaaporitti taa'amaa jiru irratti haasaa taasisanii biyyoonni lamaan waliin morkuu irra waliin misoomaaf yoo yaadan rakkoon hedduu fala argachuu akka danda'u dubbataniiru. Ameerikaa fi Chaayinaan dhimmoota hedduu irratti ejjennoo garaagaraa qabaatanis dhimmoota waliin misoomuu irratti walitti dhiyeenyaan hojjechuu akka qaban eeraniiru. Babal'ifannaan dahoowwan waraanaa Ameerikaan naannoo Paasifikitti hojjechaa jirtu garuu sirrii akka hin taane ibsaniiru. Xiinsammuu ololaa waraanaa keessaa bahuun wal kabajuu fi waliin misoomuu irratti xiyyeeffachuun akka barbaachisus dubbataniiru. Kun osoo kanaan jiru Ameerikaan dhimmoota garaagarummaa biyyoota lamaanii ilaalchisuun mari'achuuf fedhii qabaachuu beeksifteerti. Kanaanis torban dhufu keessaa hooggansi olaanoon ministeera dhimma alaa Ameerikaa daawwannaa hojiif Beejing akka dhaquu ibsameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya kanatti aansuun immoo odeeffannoo ispoortii isinii dhiyaata. Ammas turtiin keessan nu faana ta'u. jalqabbii jiruuf jireenya uumamaatiin jireenya mijaawaa taasifachuuf hojii ulfaataa fiixa baafatanii tattaafachuu imala baraa lakkoofsa jalqabbii qaroominaatiin sooranni bosona keessaa gara diinqaatti dhiyaate bakka yaadan ga'uuf kan karoorfatan argachuuf barri yeroo fi humni itti qisaasa'u ni darbe. Tuullaa nootii birrii baatanii deemuun kaashii tarreessuu fi lakkaa'uun yaadannoo seenaa ta'e qabannaadhaafis mijooftuu kan taate kaardiin tokkittiin faaya maallaqa addunyaa qaroomee taate jireenya mijaawaa ta'e ni jijjiirame qabeenya yeroo fi humna namaa hin qisaasessine ta'e. Baankiin Awaash sirna kafaltii ammayyeessuu isaatiin maamiloonni hedduun bu'aa ba'ii jireenyaa kaardii kafaltii baankii Awaashiin mijaawaa taasifachuudhaan gammachuu qooddatanii jiru. Isinis kaardii kafaltii baankii Awaashitti fayyadamuudhaan tooftaa jireenya ammayyaatiin jiraachuu dandeessu. Baankii Awaash. Nageenyi keenya kan kabajaa bakkuma jirtan maratti sinaa ga'u kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo ispoortii har'aa wajjin immoo Annuuroo Amaanotii ispoonsara keenya baankii Awaashiin guddaa galateeffanna.
Premier League beeting Itoophiyaatiin taphoonni torbee 27ffaa lama guyyaa har'aa taasifamaniiti kan jiran. Haaluma kanaan kilabii liigicharraa gad bu'uun mirkaneeffate Itiyoo Elektiriik wajjin kan taphate kilabiin Hadiyaa Hosaanaa goolii 2-1 injifateera. Goolii injifannoo Hadiyaa Hosaanaa lachanuu baay'ee gazzanyitu lakkoofsise. Bu'aa taphachaatiin booda Hadiyaa Hosaanaan qabxii 39 sadarkaa afuraffaatti ol siqeera. Taphni inni biraa sa'aatii 10 irraa eegaluun Machaalii fi Bahir Daar gidduutti taasifame immoo injifannoo Bahir Daar goolii 3-2 xumurameera. Odeeffannoo ispoortiitti aanutti guuceen immoo sochiin ispoortii hundaa'oo kan maas ispoortiin magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Malkaanoonnootti guyyaa har'aa geggeeffameera. Waltajjii kanarratti hooggantoota mootummaa dabalatee qaamoleen hawaasaa garaagaraa argamaniiru dabalatasaa qindeessineerra. Waggoota lamaan sadan darban guutuu Itoophiyaa keessatti aadeffatamaa kan nufi sochiin ispoortii hundaa yookaan maas ispoortiin guyyaa har'aa magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Malkaanoonnootti geggeeffameera. Ispoortiin jabeenya qaamaan ala faayidaa hedduu wanta qabuuf waltajjii kanarratti qooda fudhachuuf dhufne jedhu hirmaattonni saganticha. Ispoortiin faayidaa adda addaa qaba. Fakkeenyaaf dhukkuba nurraa ittisa fi ofii keenya namoota irraa ittisuuf faayidaa guddaa qaba. Ispoortii baay'ee jaallannu hojjechaa jirra. Faayidaan ispoortiidha qaama nama jabeessa, sammuu nama bashannansiisa. Bashannansiisuu qofa osoo hin ta'in guddina qaamaatii fi sammuu dagaagsa jechuudha. Ispoortiin waan hundumaa of keessaa qaba. Ispoortiin fayyaadha akkuma sirba weellisaa Alii Birraa jedhe. Ispoortiin fayyaadha, nageenya, qabeenya, ispoortiin jaalala waan hundumaa hammata. Namni tokko fayya qabeessa ta'uuf guyyaa keessatti sochii qaamaa taasisuun murteessaa akka ta'e kan dubbatan ogeeyyonni hawaasni idduma isaa mijatutti ispoortii hojjechuu qaba jedhaniiru. Keessattuu hawaasni umuriin isaa waggaa 30 ol ta'e ispoortii kanarratti hirmaachuun barbaachisaadha. Fayyaasaaf jechaadha. Yaa'u ispoortiin umurii hundaafuun barbaachisa. Keessattuu garuu dhibeewwan daddarboo hin taane hawaasa kanarraa ittisuu fi hawaasni umuriin isaa waggaa 30 sanii ol ta'e dhibee kanneen akka kolesteroolii, dhiibbaa dhiigaa, sukkaara, heart failure yookiin immoo dhibee onnee kana horachuu qabamutti sadarkaa carraa guddaa qaba waan ta'eef hawaasni bahee torbaniitiin ispoortii hojjetee fayyummaa isaa eeggachuu qaba. Dhalli namaa hafuuraa fi foonidha. Hafuurri isaa jiraachuu fi foonni isaa fayyaa ta'uu qaba. Kanaaf mana keessa jiraatu kana qaamni isaa kun mana isaatidha. Manni keessa jiraatu kun fayyaa ta'uu qaba. Bahee galuuf hojii bakka yaade kam ga'uuf wanta karoorfate kan bakkaan ga'uuf fayyaa isaatiif dursa kennuun dirqamadha. Hawaasa fayya qabeessa horachuuf ispoortiin gahee guddaa wanta qabuuf dilbata ganama yeroo hundumaa sochiin qaamaa akka gaggeeffamu waajjirri dargaggoo fi ispoortii kutaa bulchiinsa magaalaa Malkaanoonnoo beeksiseera. Namni hunduu hawaasa magaalaa kana keessatti hawaasa fayyaa qabeessa ta'e, hawaasa jaalala qabu, hawaasa tokkummaa qabu hundeessuuf namni hunduu maas ispoortii naannoo isaatti aanaa keessa jiru keessatti guyyaa isaaf ta'utti guyyaa sanbata akka inni hojjetuuf amma orienteeshinii kennaa jirra, barsiisaa jirra. Sagantaa kanarratti hooggantoota kutaa magaalichaa dabalatee qaamoleen hawaasaa garaagaraa hirmaataniiru.